Itoophiyaan dabarsa namoota seeraan alaa ittisuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu ibsame. Ministeerri deetaan ministeera dhimma alaa Ifeedrii Ambaasaadder Burtukaan Ayyaanoo jiila Ameerikaatti itti gaafatamaa muummee ittisaa fi to'annoo dabarsa namoota seeraan alaa Ambaasaadder Joon Riichmoond waliin waajjira isaaniitti mari'ataniiru. Dhimmoota dabarsa namoota seeraan alaa ittisuu irratti Itoophiyaan dabarsiin namoota seeraan alaa yaachisaa ta'uu isaa hubachuun furmaata isaaf yeroo kamiyyuu caalaa xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu Ambaasaadder Burtukaan dubbataniiru. Dabarsii seeraan alaa kun biyyootaaf rakkoo hamaa ta'aa waan jiruuf rakkicha hundeerraa furuuf qaama dhimmichi ilaallatu hunda waliin ta'uudhaan hojjetamaa jira jedhan Ambaasaadder Burtukaan. Ambaasaadder Joon Riichmoond gama isaaniitiin hojii Itoophiyaan damichaan hojjechaa jirtu dinqisiifataniiru. Ameerikaan rakkoolee damichaan jiru furuuf Itoophiyaa waliin walitti hidhaminsa qabdu cimsitee kan itti fuftu ta'uu ishee dubbachuun isaanii ragaan ministeera dhimma alaa Ifeedrii argame ni mul'isa. Pireezidaantiin Jibuutii Ismaa'eel Omar Gilleen waliigaltee magaalaan Hararii fi Artaan taasisan dinqisiifatan. Pireezidaantiin Ismaa'eel Omar Gilleen kaleessa amajjii 14 jiila pireezidaantii naannoo Hararii obbo Odriin Badrii durfame waliin waajjira isaaniitti simatanii mariisisaniiru. Marii isaaniitiin waliigaltee obbolummaa magaalaan Artaa fi Harar irra ga'an dinqisiifataniiru. Magaalaan hambaa addunyaa taatee galmooftee Harar hojiilee qorannoo barnoota keessatti ga'ee ol aanaa kan ba'attu ta'us ibsaniiru. Magaalonni lamman muuxannoo fi carraalee gaggaarii jiran waliin qooduuf guddina biyyaa keessatti ga'ee isaanii kan taphatan ta'uu ibsaniiru. Pireezidaantiin Omar Gilleen obbo Odriin Badriin gama isaaniitiin lammiileen Jibuutii magaalaa Harar akka daawwataniif gaafataniiru. Magaalli Hararii fi Artaan barnoota, qorannoo fi aadaa, daldalaa fi qorannoo irratti waliin hojjechuuf waliigaltee waliin mallatteessuun isaanii ni yaadatama. Manni maree ministeerotaa walga'ii idilee 78ffaa gaggeessan murteewwan adda addaa dabarse. Manni marichaa wixinee mana maree waliigalaa dhimma islaamummaaf beekamtii seeraa laachuuf qophaa'e irratti mirkaneessee akka ragga'u mana maree bakka bu'oota uummata Ifeedriitiif ergeera. Wixinee labsii hundeeffama wiirtuu qo'annoo misooma artificial intelligence hundeessuuf qophaa'e irrattis mari'atanii raggaasisuudhaan gaazexaa Nagaariitiin maxxanfamee hojiirra akka ooluuf murteesseera. Wixineen labsii civil aviation fooyyessuuf qophaa'e irratti mari'ate yaadni fooyyessaa waltajjichaan dhiyaatetti ida'amee akka ragga'u mana maree bakka bu'oota uummataaf akka ergamu murteesse. Manni maree ministeerotaa wixinee tarsiimoo yakka qindaa'aa ittisuuf qophaa'e irratti mari'achuudhaan yaadni fooyyessaa manni marichaa dhiyaate akka itti ida'amee hojiirra ooluu raggaasiseera. Manni maree ministeerotaa wixinee tarsiimoo yakka qindaa'aa ittisuuf qophaa'e irrattis mari'achuudhaan yaadni fooyyessaa marichaa dhiyaate itti ida'amee hojiirra akka ooluu raggaasiseera. Manni marichaa wixinee dambii hundeeffama korporeeshinii injiinaringii raayyaa ittisa qophaa'e irratti mari'ate dambichi gaazexaa Nagaariitaan ragga'ee hojiirra akka ooluu murteesseera. Wixinee labsii misooma sululaa bulchiinsaa fi itti fayyadama hawaasaa irratti kan mari'ate manni marichaa yaada fooyyessaa waltajjichaan ka'e ida'amee akka ragga'uuf mana maree bakka bu'oota uummata Ifeedriif ergamu murteesseera. Fiigicha maaraatoonii Duubaay bara kana gaggeeffameen atileetotni Itoophiyaa Koorniyaa lamaniiruu injifataniiru. Fiigicha maaraatoonii bara haaraa dhiirota gidduutti gaggeeffameen atileet Oliiqaa Addunyaa sa'aatii 2 daqiiqaa 6 sekondii 15 xumuruun yeroo injifatu atileetotni Itoophiyaa biroon sadarkaa 3ffaa hanga 10ffaa ba'uun dorgommicha olaantummaadhaan xumuraniiru. Dorgommii dubartoota gidduutti gaggeeffameen ammoo atileet Warqinash Daggafaa sa'aatii 2 daqiiqaa 19 sekondii 37 tokkoffaa, atileet Guutanii Shoomee sa'aatii 2 daqiiqaa 20 sekondii 11 lammaffaa, atileet Badhaatuu Hirphaa sa'aatii 2 daqiiqaa 21 sekondii 54 sadarkaa
sadaffaan yoo xumurtu atileetota Itoophiyaa biroon sadarkaa afuraffaa hanga saglaffaatti qoodachuun olaantummaan xumuraniiru. Dirree kana irratti Warqinash Dagafaa bara faranjoota bara 2017 injifachuun ishee kan yaadatamudha. Maaraatoonii Duubaay erga eegalame atileetota Itoophiyaa walii galaan dubartootaan yeroo 15 dhiirotaan yeroo 14 injifataniiru. Baatiiwwan ja'an darbanitti miidhaan saayibarii 285 qaqqabu ibsame. Baatiiwwan ja'an darban miidhaan bu'uura misoomaa saayibarii irratti xiyyeeffate 285 raawwatamu eejensiin nageenya neetworkii odeeffannoo ifoomseera. Walakkaa waggaa bara 2012 miidhaan saayibarii irratti raawwatame 121 sooftiweerii irratti ta'u eejensichi diviiziniin qophii ittisa balaa saayibarii fi deebii laachuu ifoomseera. Marsariitii irratti miidhaan 48 misooma bu'uura daawwaa irratti 32 mala kallattii jijjiiruun galuun 75 bu'uura misooma saayibarii yaalii hojii dhabsiisuu 8 fi haleellaa saayibarii waliin dhahuun tokko raawwatamuu isaa ibsameera. Miidhaan saayibarii kun kan bara 2011 yeroo wal fakkaataarraan dachaa dabaluun isaa himameera. Miidhaan teeknooloojii bu'uuraalee misoomaa saayibarii irratti xiyyeeffachuun raawwatame hambisuuf eejensichi miidhaan hamaan otoo hin qaqqabiin busheessuu danda'eera jedheera. Miidhaan teeknooloojii bu'uuraalee misoomaa saayibarii irratti xiyyeeffachuun raawwatame hambisuuf eejensichi miidhaa hamaan osoo hin qaqqabiin busheessuu danda'eera jedhe. Haleellaa saayibarii irratti ga'u dursanii ittisuu fi erga qaqqabee boodas miidhaan ulfaataan osoo hin gahin deebii hatattamaa kennuu irratti eejensichi ga'ee olaanaa ba'aa akka jirus ibseera. Vaayirasiin noovil koornoo Itoophiyaatti miidhaa akka hin dhaqqabsiisne hojiin ittisaa fi to'annoo hojjetamaa jiraachuu Inistituutiin Fayyaa Itoophiyaa beeksise. Hojiin ho'a qaamaa imaltoota buufata xiyyaaraa idil addunyaa Booleetti adda baasuuf eegalamuun Inistituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa beeksise. Imaltootni gara Itoophiyaa seenaniif tajaajilli ho'a qaamaa adda baasuu laatamuu eegaluun Inistituutichi har'a ibsa laateen beeksiseera. Dhaabbanni fayyaa addunyaa vaayirasiin noovil koornoo muddee 21 bara 2012 eegalee chaayinaa naannoo Wuhaayitti mudachuusaa ifoomseera. Sana boodas dhaabbatichi of eeggannaan akka taasifamu dhaameera. Inistituutichi naannolee fi dhaabbileen qooda fudhattoota ittisaa fi to'annichaa qophii akka taasisan hojjechaa jira jedhameera. Amma har'aatti amajjii 15 bara 2012tti waliigalaan namoonni 581 vaayirasichaan qabamuun galmeeffameera. Namoonni 571 chaayinaa qofarraa kan galmeeffaman yoo ta'an kanneen keessaa 26 lubbuun isaanii dhukkuba kanaan darbeera. Oduu biyya alaatiin seenaatarootni Ameerikaa wayita pireezidaantii Doonaald Tiraamp aangoorraa buqqisuuf yaa'ii gaggeeffamaa jiru irratti hirriba rafuu taphachuu seerawwan biroo cabsuudhaan himataman. Seenaatarootni Jim Rischii fi Jim Inhofe jedhaman lama yeroo yaa'iin pireezidaanticha buqqisuuf gaggeeffamaa turetti mugaa turan. Haasawaan yaa'ii buqqisuu irratti taasifamaa ture dheeraa waan tureef seenaataroonni kunneen hirribni fudhatanii mataa buusaa turan. Miidiyaaleen biyyattii seenaataroota kunneen gaafachuun gabaasaa jiru. Muguu fi taphachuu qofaa osoo hin ta'in yeroo yaa'iin buqqisuu gaggeeffamaa jirutti koriidara gidduu deemaa haasawuun illee dhorkaa ture. Haa ta'u malee seenaataroonni Riippablikaanaa lama seera kana cabsaniiru. Pireezidaantoota Ameerikaa aangoorraa buqqisuuf himannaan irratti baname keessaa Mr. Trump isa sadaffaadha. Haa ta'u malee Tiraampiin carraa aangoorraa buqqisuuf waan hin fakkaannedha. Sababiin isaa manni maree Ameerikaa deeggartoota pireezidaantichaa kan ta'an ministeerota Riippablikaanotaan kan olaantummaa fudhatedha. Trump karoora nageenyaa giddugala bahaa kibxata dhufu kan ifoomsan ta'uu himan. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp karoora nageenyaa giddugala bahaa kibxata dhufu kan ifoomsan ta'uu himaniiru. Pireezidaantichi karoora nageenyaa kan muummee ministeera Israa'el Benjamin Netanyahu fi morkataa isaanii Ben
gaaziitiin masaraa adiitti osoo hin haasofsiisiin dura kan ifoomsan ta'uu himaniiru. Karoora dhiyaatu irratti Filisxeemiin yaada faallaa dhiyeessuu akka malan ni eegama jedhan Trump. Filisxeemonni karoorri nageenyichaa osoo hin ba'in kan morman yoo ta'u, Trump yeroo eeguun kan isaan mari'achiisan ta'uu ibsaniiru. Karoorri nageenyaa haaraan kun Filisxeemotaaf faayidaa kan qabu ta'uu pireezidentichi beeksisaniiru. Oduu himannaa pireezidantii Filisxeem Mohammad Abbas Naayil Abduu Urdeehiyaan gama isaaniitiin Ameerikaaf Israa'el akeekkachiisaniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa maddii odeeffannoo keenyaa FBC BBC Afaan Oromooti waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa.